waraani Tigraay kan mootummaan Abiy Ahmedii waraana isaa Tigraay keessa baasun dhukaasa dhaabuu labsee ammaan tana deebi'ee akka jalqabaa jiru odeeffamaa jira. Dhoksaanii murtii kan duuba jirtu maali? Abiy Ahmed waraana torbaanota muraasan durattu dhukaasa dhaabuu labsee waraana isaa magaalaa gudditti Tigraay Meqelee baasuu labsee gargaarsi namooma akka uummata dhaqqabuu fi qotee bulaa yeroo qonna kan qotachuu akka danda'uuf dhukaasa dhaabne hawaasi addunyaa akka warri riphee loltoota Tigraay illeen dhukaasa dhaabanii amansiisa jechaa dubbachaa bahe maaltu dhalatee jennaan ammaan tana gara waraanattu deebi'aa jedhee murteesse. Kan duuba iccituu jiru kan duuba dhoksaa jiru yooyyaa miidiyaa harka seenee jirra. Abiy Ahmedii maaliif gara waraana Tigraayittu deebi'uu danda'e? Ka jalqabaa Abiy Ahmedii gaafa waraana Tigraay kana akka dhaabbatu murteesse waraana isaa Meqelee keessaa baase filannoo akkuma geggeeffateen waraani naannoo Tigraay keessatti mo'amaa ture. Filannoon durattu waraani isa Tigraay keessa akka inni bayu gorsitoonni isaa ka Abiy Ahmedii waraani Abiy Ahmedii dadhabaa laafaa humna akka dhabee himuudhaan warri Tigraay odoo waraana Abiy Ahmedii mo'atee waraan isaa kana jechuun sadarkaa addunyaatti Abiy Ahmed mo'amee jedhamee odoo maqaan isaa bifaan hamaan hin kaane odoo gurri isaa hin banne waraana kan Tigraay keessa baasuu qabnaa gorsii jedhamu mootummaa Abiy Ahmediitii fi kenname ture. Gorsii kunin tokkoffaa waraana mo'atamne Tigraay gadhiisne salphina nurrattu dhaqqabuu dandayu maqabadii nurrattu dhaqqabuu dandayu haga tokko tambisuu dandeenya murtii jedhutu dhaqqabe. Kalammaffaa ammoo hawaasa addunyaatini kunoo gargaarsi namooma haa dhaqqabuuti ummati beelawaa nyaata argatu jettanii jirtanii nu dhukaasa dhaabne jirra warri lola biraa godhaa jirulleen akka dhukaasa dhaabu godha jechuudhaan Abiy Ahmedii dippiloomaasii keessa karaa dippiloomaasiin akka wabuufatu yaadamee ture. Haa ta'uutii malee mootummaan Abiy Ahmedii karoora dhiyaateefi kana eegii fudhateen duubattu mormiin guddaa warra Amaaraatii fi gorsitoota isarraa eegii dhufeen duubattu Abiy Ahmedii filannoon duubattu waraan isaa Tigraay keessa akka turu murteesse. Abiy Ahmedii wayita filannoon dhufu kanatti filannoon gaafa geggeessu Oromiyaa keessallee rakkootu dhalachuu danda'a jechuun yaaduni waraan isaa haga tahee gara Oromiyaatti bobbaasee yeroo ammaan tana humna godhachaa ka jiru yeroo ammaan tana mootummaa Abiy Ahmed irratti miidhaa gochaa ka jiru miidhaa dhaqqabsaa Oromiyaan akka Abiy Ahmed bulchuu hin dandeenye ka godhu waraana bilisummaa Oromoo akka dhabamsiisuu fi waraanee akka ta'etu bobba'e. Yeroo kanattu Eertiraanis Abiy Ahmed wajjin wal quufinsi hin qabdu gammachuu hin qabdu dhiibbaan hawaasa addunyaa jira. Eertiraanis waraan ishee haga tokkotti baasuu fi fedhii akka qabdu dubbate Abiy Ahmedii waraan baase yeroo kana qaawwi basaasaa uumame warri Tigraay haleella jalqabanii magaalaa guddittii naannoo Tigraay Meqelee dhuma torbaanota dhuma baatii waxabajjii keessatti dhuunfachuudhani Abiy Ahmedii akka malee mo'achuu danda'an jechuudha. Waraani Abiy Ahmedii achirra Meqelee irra bahe waraani kunini Meqelee irraa yeroo bahu Abiy Ahmedii gorsa OPDO dhagahuu didate gorsa waraan isaa dhagahuu didate Abiy Ahmedii gorsa OPDO gorsa waraan isaatii fi gorsa karaa warri dippiloomaasii kenneef dhagahuu didate akkamittu waan kana hawaasa addunyaatti himna yaadii jedhu Abiy Ahmedii waan kana irraa akkamiin bu'aa dippiloomaasii buufadha wanni kunini akkamiin akka mo'amiinsa yookaan ammoo kufaatii waraana hin fakkaanne akka warri Tigraay injifate jedhamee naasofne karaa miidiyaatiin ummata Itoophiyaatti akkamiin akkasimuu dandeenya wanni jedhamu irratti yaadame wanni jedhamu irratti odeeffame karaa kanaanii sagantaan karaa dippiloomaasiilleen irratti qabame karaa kanaanii dippiloomaasii qofa osoo hin taane karaa miidiyaalleen karoorii qabame Abiy Ahmedii waan kana akka injifatee yoo bahullee baat mo'ame akka hin baane karaa dippiloomaasiilleen gaafii hawaasii addunyaa gaafatu ka gargaarsi namooma dhiyeessu mijeessuu fi akka bahe akkasittuu akka dhiyeessu jedhamee dubbatamee ture jechuudha. Abiy Ahmed gaafa waa'ee waraan kana dubbatu Itoophiyaan waraan waggaa 15 geggeessuu dandeetti waraana geggeessu miti kanu dhibe waggaa 15 keessattuu badhaadhinna fiduudha rakkoo guddaa ka tahee nu rakkise
badhaadhina fiduu kanaaf jecha badhaadhina fiduutu ni dhiba malee waraan godhuun nu hin dhibdu jechuudhaan achi keessaa Abiy Ahmed akka bahee labse jechuudha. Abiy Ahmed achi keessaa akka bahee labse badhaadhina fiduutu nu dhibaa malee waraan geggeessuun nu hin dhibu badhaadhina fiduufi jedhamee akkasittuu labsame. Abiy Ahmed waraanii isaa eegi Meqelee baheen duubattu haamilee waraan isaa baay'ee moo'ame waraanii isaa lafa Amaaraa ka jedhamee falmamaa jiru risti Amaarii deeffatee Walqaayitii fi Tsagadee fi Raayyaa irra turuun maaliif barbaachisaa gaafin jedhu waraani keessaa fi akkasumas warra Oromiyaa keessallee gaafin kunini kayaa ture. Gaafin kunini kayaa ture. Warri gaafa jalqabaayyuu Tigraayii keessa bahu balaaleffachaa turanii ka Izeematii fi warri kan falmachaa turanii Biltsiginnaa Amaaraa murtii mootummaan Abiy Ahmedii achi bahuu fi murteesse kana itti hin gammanne hin jaalanne jechuudha. Murtii kanallee hin jaalanne murtii kanallee jibbanii jiranii murtii Abiy Ahmedii bifa waraana kana ittiin ibsaa jirullee ittiin hin gammanne jechuudha. Abiy Ahmed waraanii isaa ka Meqelee irraa bahee Raayyaa fi Walqaayitii Tsagadee irratti waraanii haamilee hin qabu lafa Tigraayii kan irraa turuun barbaachisaa akka hin taane hubannoon gosa tahee ture. Warri kan wajjin nagaa buusna warri kan wajjin araaramna waraanii bu'aa hin qabu lafti warra kunini ka heeraa ka seera kun warra deebi'uu qabdii waan jedhamutti ture. Abiy Ahmed kan amansiisuu fi warra Amaaraa lafa qabatan kan akka bahaniif yaadamee lafa kana gadhiisaa habahamuuti jedhama. Warri Amaaraa gadhiisuu didan waan goonu lafa qabanne lafum irra teennee goonaa malee lafa kan keessa baanee wanni nu goon hin jiru lafa gad hin dhiisnu jechuuni bahuu didan jechuu. Referendemii goonaa lafa kan federaalii na bulchuu yaada jedhu fudhachuu didanii warri Amaaraa loluu fi warri Amaaraa waraan kan itti fufuu fi hadhii godhuu fi turan. Abiy Ahmed walama tokko waraan kan fixu barbaade lammaffaa warra Amaaraa kaayisa kan gammachiisuu barbaade gaddisiisuu hin barbaadu. Yoo gammachiisuu illee hin barbaanne gaddisiisuu hin barbaadu. Adeemsa kana keessatti torbaanota darban kan keessatti dhimmi kunini sadarkaa guddaa irra dhaqqabee haasan gulantaa adda addaatu geggeeffamaa ture. Haasan gulantaa adda addaatu geggeeffamee Meqelee qofa keessa bahuu osoo hin taane warri Tigraay kunin waraan dhaabaa hin jirani. Warri Amaaraa kullee laf kan gadhiisaa hin jiru. Hawaasi addunyaalee nu gadhiisaa hin jiru. Lafa gad haftee ka Tigraahii taatee seerii beeku ka warri Amaaraa risti jedhu keessa raayyaa ittisa biyyaa ka gad hafee ni baasnaa ka jedhu ture. Murtiin kunini Abiy Ahmedittu murteesse. Murtiin kunini warri waraanalleen ni deeggaran. Murtiin kunini karaa dippiloomaasiilleen kunoo lafa Tigraay hunda keessa baane karaa dippiloomaasiitiin waan jedhuuf ittiin hojjechuu fi nagaa buusuu fi araara gamtaan Afrikaa jalqabee fi gamtaan Afrikaa araaraa fi marii fi jalqabee jira. Gamtaan Awurooppaalleen ka keessanuu danda'u lafa Tigraay gadhiisa jedhee ka gamtaan Awurooppaatiif Ameerikaa gaafasuun deebisuu danda'a jedhamee yaadame. Haa ta'uutii malee warri Amaaraa lafa kana gadhiisuu hin barbaanne lafa kana gad hin dhiisnu yaada jedhuu qaban. Abiy Ahmed warra Amaaraa wajjin eegii dubbateen dudduubatti Abiy Ahmed warra Amaaraa wajjin eegii haasa'een dudduubatti lafa kana gadhiisuun barbaachisaadha jechuudhaani gorsa tokkoffaa waraanii isaa kenneef. Gorsitoonni isaa ka waraan keessa jiranii ka kennaniif. Lammaffaa OPDOlle rincicaa waan turtee fi haga ta'etti wanni risti deeffachuu jedhu ka Amaaraa kunin Biltsiginnaa adda addaallee mufachiisee waan jiruufi ni tahaa jedhamee yaadama. Karaa dippiloomaasiitiin ammoo gaafii hawaasa addunyaa deebisuun gaafii warri Tigraay gaafa deebisuun akka ta'etti waraan Itoophiyaa keessatti deemaa jiru ka Abiy Ahmed badhaadhina hambisaa jedhu ka qote bulaan Tigraay akka hin qotanne godhe jedhu kana dhaabuu danda'amaa jedhamee yaadame jechuudha. Kun akkasittuu yaadamee waraanii haa bahu jedhamee irratti walii galamee murtiin gos tokko irratti dhaqqabamee jechuudha. Baatii adoolessa gara 10 raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa Tigraay keessa bahuu qabaa jedhamee murtiin kunini
gorsitoonni waraana ka dhiyeessan karaa dippiloomaasii nu gargaara jedhame ka murtaa'e wayyaan illee tokko qabbaneessaa jedhame ka yaadame murtiin kun irra dhaqqabame murtiin kun irratti walii galame murtii kan waa tokkottuu didee jechuudha. Murtii kan ka didee warri Tigraahii injifatee lafa Tigraahii deeffataa jedhee warri Amaaraa didee jechuudha. Kun amma odeeffannoo keessa beekan haasa'u. Abiy Ahmed waa tokko irra walii galan. Murtiin inni murteessee waraani Tigraahii keessa bahuu qabaa ka jedhu waraani eegii Meqelee keessa bahe haamileen isaa tuqamee waraani kun mo'amaa baasii waraanii baasulleen dabalaa dippiloomaasiin karaa dippiloomaasiin kufaatiin karaa dinagdeetiin kufaatiin jiru hammaachaa dhufaa waan jiruuf waraana kana guutumaa guututti yoo fixne nu gaarii yoo fixne nu wayya ka jedhu yaada suniin deemamee waraani kun dhaabbachuu qabaa gorsi jedhu fudhatamee bifa suniin Abiy Ahmed irratti hojjechuu jalqabee jechuudha. Warri Amaaraa murtiin kun gaafa darbee ni maraatan. Akkamiin akkas tayaa wanni kun ganamnee jirraa jedhan. Waraani Abiy Ahmed bahuu deemaa jedhame waraani Allamaaxaa faa magaalaa akka Koram faa Tigraahii kibbaa keessaa kinni bahu Tigraahii dhiyaallee keessaa kinni bahu waraani murtii murteeffame. Asitti wal dhaban. Milishoonni Amaaraa hin baanii ni qabsaawanii jedhan. Ni qabsaawanii jedhan Abiy Ahmed hayyee ammaan dubattu waraana kana Itoophiyaatti waraana Itoophiyaa jennee himuun nu dhiba. Walqaayitii fi Tsagadeen teessoo istiraatejii jennee haasofne dadhabne ummati fudhachaa hin jiru hawaasi addunyaa waan kan bitaa hin jiru. Ambaasaaddaroonni kiyyallee warri waraanallee gabbaa'ee dubbate lafti kurristii Amaaraa jedhani. Nu waraanii gad dhiisna jennee murteessinee jirra isin gad hin dhiisnu eegii jettani. Isanummaa waan gootan godha waraanii keessanii waan gootan godha ammoo waraanii federaalii haa bahuutii ka jedhu murtaa'e. Waraanii federaalii haa bahuutiin maal jennaan tokkoffaa kasaaraa dhaqqabu ka waraana hambisu mo'amiinsi dhaqqabu hambisu kufaatii dippiloomaasii hambisu waraan isaa ka haamileen cabe hambisu achi baasanii Oromiyaa irratti xiyyeeffachuuf ture jechuudha. Waraanii kun eegii bahuu jalqabeen dubattu keessattuu haleellaa Koremiitu geggeeffame waraanii eegii bahuu jalqabeen duubatti waraanii Abiy Ahmed illeen eegii bahuu jalqabeen duubatti waraanii naannoo Amaaraa ka achi ture laalee waraanii Abiy Ahmed bahuu jalqabnaan isaanuu faan arganii baqatanii waliin bahan jechuudha. Waliin bayan yoo isaan baqatanii bayan warri Tigraay magaalaa Korem magaalaa Allamaaxaatii fi Raayyaa lafee jedhamtu hundayyuu qabatanii to'annoo jala oolchanii haga lafa daangaa Amaaraa dhufan jechuudha. Yeroo kana warri Amaaraa kanu lafkan itti fannaa hin aleellaa jedhan raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa bahee jennaan waliin baqatanii moo'amanii achiin dudubatti warri Allamaaxaa qabatee warri Koreme qabatee warri Maayitsabirii qabatanii Tsallemti jechuudha gara Walqaayi Tsagadee san jechuudha. Qabatanii babal'achuu jalqabanii jennaan warri Amaaraa warri Tigraay kun ammaan tan dhufee Gondarillee qabatee Maayitsabirii Tsallemti qabatanii dhufanii achiin dubattuu gara Amaaraa nutti dhufanii Raayyaa qabatanii achiin dhumatti gara Waagimraa nutti dhufanii gara Walloo nutti dhufanii wanni kun hin taatu jechuudhani walgahii atattamaa walgahii ariifachiisaa yaaman jechuudha. Walgahiin kunini National Security Council Abiyyi caffee nageenya mootummaan Itoophiyaa ka Abiy Ahmed hundeesse yookaan man marii nageenya Itoophiyaa ka jedhamu walgahii atattamaa yaamame jechuudha. Walgahii kan gubbaatti gorsitoonni Abiy Ahmed gurguddoon warri waraanaa warri raayyaa ittisa biyyaa jechuun dhufanii argaman. Ministeeronni Abiy Ahmed illeen gurguddoolleen keessa turte. Jalqaba waraan Tigraay keessa baana jedhanii walii galanii waraani kunini kufaatii dippiloomaasii kufaatii dinagdee kufaatii mooraalii waraana hambisaa jedhamee irratti walii galame Amaarii lafa sun ittisu jedhamee irratti walii galame. Walii galtee kanaanii Tigraay keessa bahuun akka mo'amuu hin taane waan kana mootummaan akka uummatatti himu garee OPDO garee biltsiginnaa Amaaraa garee biltsiginnaa Somaalii garee biltsiginnaa uummattoota kibbaatii fi biltsiginnoota naannoo hunda leenjisanii yaada kana uummata biraan gaanii akka uummata amansiisan yookaan yaada kana akka uummatatti gurguran raayyaan Itoophiyaa injifannoo argatee waan balleessu balleessee waan mancaasu mancaasee warra Tigraahii
junta Itoophiyaa diiguu daaraa godhee sodaa Itoophiyaa diigamuu hambisee magaalaa Meqelee haga sadarkaa Bashaashattuu gabbuusee sodaa juntaa balleessee barbadeessee mo'atee bahee kaayoo isaa bakkaan gayatee mishiinii isaa fixatee mishiinii isaa accomplish godhee achiin dudduubatti injifannoon keessa bahe malee akka juntaan jettu kana mo'amee hin jiru jedhamee akka juntaan jettu kana injifannoo warri galeen hin jiru juntaan jilbeeffatee jira. Juntaan magaaluma baadiyyaa xiqqoo Meqelee jedhamtu tokko bulchisti malee gootummaa hin qabdu. Hangaa'ota warra gurguddoo ta'anii akka ministeera haajaa alaa Itoophiyaa duraanii Siyyuum Masfiinii, Abbaay Tsahaayee, Seekuturee Geetaachoo, Alamsagad, Waldasillaasee facufa ijjeesne kaan dhokatanii baqatanii jiranii junta balleessine barbadeessine injifannoon gallee jedhamee akka himamu barbaadamee qophiin qophaa'e. Amma warri Tigraay laf qabatee warri Amaaraa faana raayyaa ittisa biyya baqatee Maayitsebrii, Tsellemt, Walqaayit lafa akka Allamaadhatii fi Korem qabatamee jennaan walgahii yaamamee amma walgahiin kunini bakka leenjiin qophaa'ee jirutti bakka kufaatii karaa dippiloomaasii hambisuu fedhame kanattuu geggeeffame. Hayyeeyni geggeeffame. Abiy Ahmed yaada kana karaa warri waraanaatiin warra Amaaraatii fi ibsame. Waraana ammaan duuba itti fufsiisuun karaa dinagdeetiin, karaa dippiloomaasiitiin, karaa waraanaatiin, karaa hundaaniyyuu bu'aa hin qabu, faayidaa hin qabu. Waraanni kun dhaabbachuu qaba. Lafti Amaaraa jedhamtallee karaa referendeemiitiin yookaan federaaliin bulchaa akkas taati sunii malee haala ammaan tanaatiin itti fufsiisuun rakkisaadha jedhamee Abiy Ahmed yaadi inni dhiyeessee dubbatamee dhagahame. Haga ammaan tan dubbatamaa jiru kanatti appitaayitiin yookaan fedhii waraanatti deebi'u waraan geggeessu ka jedhamu hin jiru. Mootummaan Abiy Ahmed kaayoo isaa bakkaan gayatee Meqelee Bashaashattuu gad deebisee warra Tigraay sodaa Itoophiyaa diiguu qaban barbadeessee Itoophiyaa tokkummaa ishee yeroo kamii caala mirkaneessee injifannoon keessa bahe. Mootummaan Tigraay amma tana mootummaa jechuun goflaan isaa yookaan ammoo koolii isaa irra murame, irra cite, allaatti balali'uu hin dandeenye yookaan barrisuu hin dandeenye mootummaa akkasii mootummaa yaraa mootummaa xiqqaa goone sodaan Amaarii qabullee hafee waan akkasiitii juntaan ammaan duba aangoolee deebi'uu hin danda'u ka jedhamu yaadi sun irratti walii galame. Warri Amaaraa yaada kan ni falme, warri kan deebisnee dhaabuu baanne naannoon Amaaraa nagaa hin argattu. Warri kun Amaaraa gad deebi'a, lafa Amaaraa qabata, gara Gooddariitti dhufa. Warri kunini karaa humni badii ka warraatiin Amaaraa nagaa dhowwaa. Warri kunini gadi dhufe naannoo Waagimraa godina Walloo kaabaa keessatti jeequmsa uumuu deema. Kanaafuu warri kun jala dhaabannaan jala gorraan ni babal'atanii nu dhufanii warri kana lolaan malee karaa biraatiin deebisuu hin dandeenyu, karaa biraatiin dur dhaabbachuu hin dandeenyu jedhanii akkasittuu maal godhanii akkasittuu duulii kunin akka hin dhaabbanne dhiibbaa godhaa turan. Amma yaadii kunin yaada hagammaan tana mootummaan Abiy Ahmed Tigraay keessa bahaa jedhee yaadu ka bu'aa dippiloomaasii ka bu'aa adda addaa irra buufadhaa jedheen faalla tahee argame jechuudha. Abiy Ahmed yaada kan qabate dhufe yaadii kun warri Amaaraa harkattu dhaye nu gantee Amaaraa akkas gootee Itoophiyaa gantee jedhamee dubbatamaa ture. Warri kun asitti hin dhaabbatu Oromoo irraa aangootti fudhatamaa, Oromoo irraa aangoo fudhachuu deemaa warri yaadii waan jedhulleen ka OPDO kaafamee ture. Yaadii kun hin dubbatamuun durattu OPDO fi leenjiin qophaa'ee ture. Leenjii kan gubbaatti Fiqaaruu Tasammaa, Addisuu Araggaa faati Tigraay dhiisanii bahuun maaliif akka barbaachisa tahee fi injifannooni raayyaan ittisa biyyaa waan sila godhachuu qabu galmaan gaatee keessa bahedhamee leenjisuu fi qopheessanii kaadiroonni achi galtee godinatti aanattu gandattu leenjisuu fi uummata amansiisuu fi ture. Kuni jijjiiramee warri Amaaraa yaad dubbatu sun Abiy Ahmed illeen warri Amaaraa kun yoo hin dhaabamne warri Tigraay kun dhiifama warri Tigraay kun yoo dhaabuu dadhabne nu dhufanii nuun dhiisanii nagaa hin argannu yoo nagaa barbaaddan waraana fuuf qopheessa jedhanii waan kana gar waraanattu deebinee warra Tigraay kan fixuu qabna waraan jalqabne kan fixuu qabna bakkaan baasuu qabna jedhamee dubbatama. Bakkaan baasuu qabna fixuu qabna jedhamee dubbatama. Asirratti wanni tokkini walgahii mana marii nageenya Itoophiyaa keessatti warri hirmaataa turan keessa naannoo Amaaraa keessa pirezidaantiin naannoo Amaaraa
muummichi ministeera Itoophiyaalleen achi ture. Itti aanaa muummichi ministeeraalleen achi ture. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaalleen achi ture. Itti gaafatamaan poolisii federaalii Damalaash achi ture. Itti gaafatamaan basaas Itoophiyaa achi ture. Hoggantoonni waraana hedduutu achi ture. Walga'iin kun yoo gaggeeffamu yaadii waraana deebinaa jedhu warra Amaaraa waan darbe namni qabu akka malee xiqqaa ture. Dammaqee Hassan Faatii eegii kaanii duubatti ba'uu jalqabaniin ageenyoon Faatii eegii ba'uu jalqabaniin duubatti Abiy Ahmed yaad warra deeggaree waraana deebi'uu qabnaa jedhan. Waraana deebi'uu qabnaa jedhan. Akkamiini waraana deebinee jedhan. Waraana deebi'uu qabnaa yoo jedhamu kana waraana kanaan dura lollee kasaaraan guddaan irratti dhaqqabee karaa waraanatiin karaa dinagdeetiin sanuu ka deeggarsa Eertiraa qabnu turuu dadhabne ammaan tanama deebina bakka warri haamilee cimaa qabuttu warri injifanne jedhamu kanattu Abiy Ahmed maaliif deebina gaafin jettu gaafatamte gaafin biraa ka gaafatamte waraana dhaabne jenne diplomaasitu himanne hawaasa addunyaatiin gurraan gayanne injifanne baane jenne hawaasa addunyaa gargaarsa namoota akka dhaqqabu jenne akka namii qotatu akka koronaa ittisanii akka awwaannisa namii ittisuu dandayu waraana keessa baane raayyaan ittisa biyya gara dejanii gara uummata isatti adeebi'u jenne hawaasa addunyaa akkamiin himnaa jedhan dammaqee dubbate dammaqee waan jedhee dubbate hawaasi addunyaa oduu odeessu malee maal nu godha oduu hawaasi addunyaa wagodhe taate nuu miti ka wagodhu Isayyaas wagodha Isayyaas waggaa 20 oli hawaasi addunyaa dudditti garagalee fuul dhoowwate Isayyaas maal tahe Isayyaas maal godhani hawaasa addunyaa sodaachuu hin qabnu hawaasi addunyaa murteeffatee jira Itoophiyaa dadhabsuu barbaada hawaasi addunyaa warra Tigraay wajjin jira hawaasi addunyaa maqa balleessittuu jira hawaasi addunyaa maqa gargaarsatiin warra kana gargaarsa moo dhaqqabsu warra kan gargaaraa jira hawaasa addunyaa gurra cufachuu qabna hawaasi addunyaa waan godhuu hin danda'u ka Isayyaas waa hin goone biyya xiqqoo son ka qabu jechuudhani dubbate wanni bade karaa diplomaasiitiin krediitiin dhabne sila gurri nu bade jira ammaan booda ummata Itoophiyaa birmadummaa Itoophiyaa lu'aalaawwan Itoophiyaa kabajsiisutti nu wayyaa hawaasa addunyaa gurra cufanne lola bannaa waan jedhu ture warri gari ammoo yaada kaasan odoo lola kana injifanneeyyu Tigraay deebinee qabanneeyyu warra Tigraay kaakaleen waliin turanillee hin qabanne akkamiin biyya bulchuu dandeenya warri kun ammallee deebi'een dhufuu ka jedhu gaafi ture raayyaa ittisa biyyaa Eertiraa kuma hedduu wajjin taane warri kan injifachuu ka dadhabne karaa kamiin mo'annaa ka jedhu achiin dubattuu Abiy Ahmediitii fi Dammaqee Mokkonninii gaafii wal harka fuudhaa deebisaa turanii Eertiraan nu gargaarte jirti gargaarsi ishii agas guddaa miti Eertiraan biyyi birmadummaa qabdu biyyi Itoophiyaa wajjin leendiinummaallee qabdu bakka waraana Eertiraa Oromiyaan hin dagatina Eertiraa marroo meeqa caalti yeroo meeqa caalti naannoon Amaaraa yeroo meeqa uummata Eertiraa qabdi liyyuu haayilii meeqa qabdanii uummata meeqa baasuu dandeenya barbaanne Somaaliin Eertiraa oli kanaaf liyyuu haayilii naannoo adda addaa irraa gumaacha gaafannaa buusii gogoona waraana akka dabalamu gaafii dhiyeessine irratti hojjanna waraan qofaa miti baajetiin waraanaa baajetiin raayyaa ittisa biyyaatiif kaffalamu paarlaamaan ol guddisee jira daayaaspooraan Amaaraa waraan kan akka inni gargaaru ni gaafanna kanaafu waraanii kun karaa diplomaasiin kasaaraa fedhaa fiduuti sila kasaaraan diplomaasii dhufee jira hawaasi addunyaa odoo dhadhaalli afaan keenya dhakaa afaan nu kaaya junta waliin dhaabbatee jira junta gargaaree akka nu mo'atamnu barbaada hawaasa addunyaa kana irra wanni nu eegan hin jiru kanaaf humna keenyattu amanna humni keenya irrattu hirkanne waraana jalqabne kana itti fufsiisu malee falli biraa hin jiru ka jedhu murtiini murtaa'e jechuudha bifa kanaan waraana Tigraayii keessa bahame raayyaan ittisa biyyaa ajajii kennamee fi
of ittisuu irra gara haleeluu akka deemu Tigraay keessa bahu irra gara Tigraaytu akka deebi'u waraanii dhaabbachuu irra waraanii akka itti fufu murtaa'ee jira. Bu'uuruma kanaan haalii gargaarsaa namooma ka Tigraay seenaa jedhamulleen to'atamuu akka qabu warra Tigraay waraanan jilbeeffachiisuu akka qabu murtiin murtaa'ee jechuudha. Waraanii kunin lafa Amaaraa kan deebisuu fi kaayyoo akka inni qabu ifa galaadha. Lafa Amaaraa deebisuu fi waraanii kun gaafii warraatiin akka itti fufe rincici hedduun akka inni jiru ifa galaadha waraanii kun itti fufsiisuu irratti. Garuu mootummaan Abiy Ahmedii warra Amaaraatiif jecha waraana kanattu deebi'ee waraana kan labsuu barbaadee waraana kan iccitiin jijjiirte kan jechuudha. Guyyuma jalqaba Allamaaxa to'achuun durattu baadimmee dhiifama waraana Tigraay keessa baasuun faayidaan isaa maali? Kan leenjisaa ka turanii Oppiidiyoon kaadireen hawaasattu leenjisaa turte ka Sidaama kaadireen uummattoota kibbaa adda addaa waraanattu deebi'uun maaliif barbaachisa ka jedhu irrattu akka uummata leenjisanii murtiin darbe. Waraanattu deebi'uun maaliif barbaachisa akka ta'e akka barsiifamu murtiin gos kana murtaa'ee jechuudha. Amma waan akka dubbannu appetaayitii waraan kana yookaan fedhii waraan kana itti fufuu akka malee xiqqaadha. Liyyuu Haayiliin Somaalee bobba'uudhatee jira. Hin bobbaanuu jedhe. Maaliif warri Somaaliyaa gamaa warri Muhammad Abdullaahi Farmaajoo warri Mogadishoo iyyuu ijoollee Somaalee kaachi dhumate uummati Somaalee gaafachaa jira. Somaalee Itoophiyaa deemtee baadimmeetti dhiifama Koramitti Allamaaxaatti Walqaayitti iddoo hin qabdu Tsallamti Walqaayitti iddoo hin qabdu. Hin deebinuu ka jedhu murteessan. Hin deebinuu ka jedhu murteessan. Deebinee waliin dhumannuuf hin jiru. Kanattu jira. Mustafeen gad dhufee amma televizyiinii Itoophiyaa gubbaatti dubbatu Alshabaabittu jira sodaa adda addaatu jira daangaa waan eeguuf Somaaliin hin bobbaatu jedha. Oromoo fi warruma adda addaatu deema. Uummattoonni kibballeen didanii jiran. Affarilleen rincica guddaatu jira. Amma mootummaan Abiy Ahmedii karaa araaraa doo jedhamu karaa waraana deemee jira. Garuu waa takka lama wanni dubbata beekamu. Oromiyaallee keessan nagaan hin jiru Abiy Ahmed waraan itti fufaa. Warri riphee loltoota ka Oromiyaa keessallee of ittisuu itti fufanii haleellaa itti fufanii Tigraay keessallee Abiy Ahmedii waraan itti fufaa. Lafa Tigraay qabachuu ni dandayaa garuu bulchuu hin danda'u. To'achuu ni dandayaa garuu tasgabbeessuu hin danda'u. Tigraay ijjeesuu ni dandayaa Tigraayota ijjeesuu mo'achuu hin danda'u. Liyyuu Haayiliin leenjii waa takka hin qabne. Liyyuu Haayiliin leenjii gaa hin qabne. Qotee bulaan leenjii gaa hin qabne. Barataan leenjii gaa hin qabne. Waraanii Eertiraa meekanaayizii ka ta'e. Waraanii Eertiraa ka waraana keessattuu ilkaan buqqifate. Ka muuxannoo hagam qabu waraanii Eertiraa ka mo'atame. Wanni waraanii qotee bulaan Amaaraa yookaan ammoo qotee bulaan uummattoota kibbaa Oromiyaa mo'atuuf Tigraay hin jirtu. Gaaf warri ammallee magaalaa keessa mo'amuu ni mala gaaf gaarreen dhufuttu ni deebi'an. Akkuma dhiyoo kana mo'amanii Meqalee keessa ba'an ni turaa malee gaafa tokko magaalota Tigraay ka qabatan kan keessa mo'amanii bahuu warra hin oolu. Mo'amanii bahuu warra hin oolu. Tigraay illee biyya dhiiga taati hariiroon Amaaraatiif Tigraay jidduutti deemu barbaraa fi hamtu ta'uu deemti. Kana wanni an jedhu Abiy Ahmed yeroof mo'achuu ni mala garuu duula tokko asii achitti mo'achuun winning the battle is different from winning the war. Walumaa galatti waraanii hin dhaabbatu. Waraan akka jalqabdu beekta malee akka itti dhaabdu hin beektu. Waraanii akka karaatti guyyaa deemtu malta guyyaa galtu hin beektu. Abiy Ahmed waraan torbaanota jedhee kunoo ji'a 8 deemee dhumate keessa bahe jedhee ammallee deebisee labsaa jira. Kunini Abiy Ahmediitiif kufaasa badhaadhin isa fiduu hin danda'u. Waan yaadu hojjechuu hin danda'u. Rakkoo guddaa isaaf qaba. Rakkoo guddaa qaba.